Nagaaniif araarri waaqayyoodhaa lafaaf biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Waldaa ijoollee kakuudhaa akkam jirtu? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen kun sheer ta'ee kan isin qabu hundumti keessan akkam jirtan? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Egaa mootuu har'ammoo waaqayyoo gargaarii immoo mata duree tokko irratti walii wajjin hin dubbanna. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadhaaf haa ta'u. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mata dureen irratti waliin dubbannu gorsaaf abdiidha. Gorsaa fi abdiidha. Sana duramee waaqayyoon hin kadhanna. Jiraataaf kabajamaa isa taate alfaaf omeegaa, waaqayyo waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Kunoo yaa waaqayyo, aniif obboloonni koo yaa waaqayyo gooftaa dura kee jirra. Maqaa tokkocha ilma kee Yesus Kiristoositiin yaa waaqayyo gooftaa nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sirraa barachuudhaaf, sirraa dhaga'uudhaaf, sagalee kee dhaga'uudhaaf yaa waaqayyo gooftaa dura kee jirra. Maqaa Yesuusiin nu barsiisi. Hafuura kee ergii nu barsiisi. Dubbiin kee tokkoon tokkoon keenyatti haa dubbatu. Sagaleen kee gara tokkoon tokkoon keenya haa dhufu. Akka nuti sagalee kee hin dhageenyeef, sagalee keetti akka nuti hin jiraanneef, dubbii keetti akka nuti hin jiraanneef ni nu ittisuu barbaadu. Macci hafuura dukkanaa hojiin isaa kan diigame haa ta'u. Bara keenyarraa, jireenya keenyarraa, deemsa keenyarraa, hojii keenyarraa, maqaa caalu maqaa Yesus Kiristoositiin karoorri diinaa kan diigame haa ta'u. Hafuurri kee nu wajjin haa ta'u. Ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Waaqayyo nu gargaari, nu barsiisi, nu gorsi. Ingoota galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoositiin. Ameen. Galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Macaafa qulqulluu warri qabatanii jirtanii macaafa qulqulluu keessan baasaa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 baasaa. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irraa kaasnee walii wajjin hin ilaalla. Kutaa keessatti kan nuti hubannu xiyyeeffannootti kenninee ergaan nuti hubachuu qabnu ergaa lamaadha. Tokko gorsaa, lammanni abdiidha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Abdiif gorsa wal faana deema kutaa kana keessatti. Egaa waaqayyo kutaa kana keessatti saba isaa hin abdachiisas hin gorsas. Galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyo saba isaa maal godhaa? Hin abdachiisas hin gorsas. Abdiin waaqayyoo maalidha? Gorsi waaqayyoo maalidha? Kutaa kana keessa sirriitti walii wajjin ilaalla jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffannoo kennanii tajaajilamuunii fi tajaajiluun baay'ee tokko barbaachisaadha. Waaqayyoos kan barbaadu kana. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyoos nurraa kan barbaadu isuma kana jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffannoo kenninee sarara dhaabannee tajaajiluuf sarara dhaggeeffachuu waa'ee isaa walitti dubbachuun amala kiristaanummaadha jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee kuticha hin dubbisa akkas jedha. Kunoo ani karaa irratti akkas eeguu fi iddoo ani qopheessettis akkas geessuu fi ergamaa koos duraa nan ergaa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa waaqayyo Israa'elootaan gaafa baa isaaniin jedhu akkasumatti baatii biyya abdii ani isinii qopheesse tokkotu jira itti galaa hin jenne. Biyya sanatti kan sin geessu karaa sanatti kan sin geessu biyya isinii qopheesse sanatti kan sin geessu ergamaa koo sin dura nan ergadhee saba kanatti waaqayyo dubbate. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Itti dabalee akkas jedhe ati of eeggadhu jedheen. Ani ergamaa kootan siif ergaa. Isa biyyan siif kakadheetti si galchuu ergamaa kootan siif ergaa. Ati immoo of eeggadhu jedheen. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Egaa siifani kee ergaan abdiidha. Of eeggadhuun immoo gorsa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ergamaa koo siifan ergaan waadaa galameefidha. Abdii galameefidha. Kakuu galameefidha saba Israa'eliif jechuudha. Inni biraa immoo iyyuu gara waadaa galameef gara kakuu galameetti kan geessu ergamaa siif ergaadha. Kuni abdiidha jechuudha, sagalee abdiidha. Itti aanee kan jedhu immoo sagaleen jiru immoo sagalee gorsaadha. Ati maal godhi of eeggadhu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ati maal godhi of eeggadhu jedheen of eeggadhu. Maalirraa maalidha inni laata wanti isinni of eeggadhu jedheen kuni maalidha inni? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Maalirraa of eeggadhu jedheen? Maalidha wanti inni of eeggadhu jedhee too saba kanatti waaqayyo haasaa jiru maalidha? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa kutaa kana keessatti kan argarru sagalee gorsaa fi sagalee abdiiti jechuudha.
sagalee gorsaaf sagalee abdiiti. Sagalee gorsaaf sagalee abdii Waaqayyo saba kanaaf qabu kana sirriitti ilaaluun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Ati of eeggadhu jedheen lakkoofsa 21 irratti jechuudha. Ati of eeggadhu seera ba'uu 23 lakkoofsa 21. Ati maal godhi of eeggadhu jedheen Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Atis of eeggadhu dubbii isaa dhaggeeffadhu. Maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu. Ati isaaniin mormitee isa irratti hin ka'in. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Waaqayyo maal jedhee si dura deemee karaa kan sitti agarsiisu ergamaa koon siif ergaa. Si dura deemee kan karaa sitti agarsiisu maalan godhaa? Ergamaa koon siif ergaa. Dura kee adeemee karaa kan sitti agarsiisu, dura kee deemee kan biyya nan si kakadhe, iddoo ani si kakadhe sanatti si galchu ergamaa koon siif ergaa. Ergamaan koo kun immoo iyyuu akka dubbii kootti si geggeessa. Maqaan koo isarra jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf isaan hin mormini. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ergaan inni si dabarsu ergaan ani si dabarsudha. Dubbiin inni si dabarsu dubbii ana biraa dhufeedha. Kanaaf maqaan koos isarra waan jiruufi ergamaa kanatti akka hin buune, ergamaa kanaan akka walitti hin buune maal godhi of eeggadhu. Kun immoo sagalee gorsaadha jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kuni sagalee gorsaadha jechuudha. Kun sagalee gorsaadha. Kunoo ani karaa irratti akka si eeguuf iddoo ati ani si qopheesse akka si galchuu si geessuuf ergamaa koos dura nan erga jedhee booda atis of eeggadhu jedhe. Atis maal godhi of eeggadhu. Dubbii isaa dhaggeeffadhu. Dubbii isaa dhaggeeffadhu. Wanta inni siin jedhu, wanta inni sitti dubbatu, ergaa inni si dabarsu, akkaataa inni itti deemu siin jedhu, waan inni siin jedhu, waan inni sitti haasa'u sana maal godhi? Eeggadhu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Eeggadhu. Dubbii isaa maal godhi? Dhaga'i. Of eeggadhu dubbii isaa dhaggeeffadhu. Maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu. Ati isaan mormitee isarratti hin ka'in jedhee. Bakka. Ergamaan ani siif ergu kanaan mormitee irratti hin ka'in. Anatu siif erge, ana biraa dhufe, si geggeessuudhaaf dhufe, karaa sitti agarsiisuudhaaf dhufe, biyya abdiitti si galchuudhaaf dhufe. Maqaan koo isa keessa jira. Dubbii koo dubbata. Kanaaf maal hin godhin? Isaan walitti hin bu'inii. Yaada jedhudha jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dubbii isaa ba'eessa gootee yoo dhaggeeffattee waan ani sitti dubbadhus hundumaas yoo goote handina keetti diina nan ta'a. Warra si mormaniin immoo nan morma. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amma jedheen saba Israa'eliin Waaqayyo. Amma waa'ee saba Israa'el miti kana naasaa jiru. Waa'ee makan keenya. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waa'ee kan keenya naasaa jira. Isa kan keenyatu iyyuu haasaa jira jechuudha. Amma sabni Israa'el darbeera. Waa'ee saba Israa'eliitii miti amma kan nuti haasa'uu qabdu jechuudha. Waa'ee keenya jechuudha. Ergaan kun har'a nuuf ergaadha jechuudha. Warra dhaloota amma jirruufi ergaan kun ergaadha jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutaa kana keessatti lakkoofsa 21 lakkoofsa 22 sirriitti ilaala. Dubbii isaa ba'eessa gootee dubbii isaa ba'eessa gootee yoo dhaggeeffatte waan ani sitti dubbadhu hundumaas yoo goote ilaala. Dubbii isaa ba'eessa gootee dubbii ergamaan kun sitti dubbatu dubbii inni sitti haasa'u sana ba'eessa gootee yoo dhaggeeffatte waan ani sitti dubbadhu hundumaas yoo goote ilaala. Agartanii Waaqayyo dubbiin ergamichi dubbatu dubbii Waaqayyo akka inni ta'e waan ani sitti dubbadhu hundumaas yoo goote jedhee Waaqayyo kutaa kana keessatti jala sararee dubbataa jechuudha saba Israa'eliin. Waan ani sitti dubbadhus hundumaa yoo goote handina keetti diina nan ta'a warra si mormaniin nan mormaa. Egaa Waaqayyo akka isaaf lolu, Waaqayyo akka isaaf dhaabatu, Waaqayyo akka isaaf jidduu galu sabni hin barbaanne hin jiru. Sabni hundumtuu kana hin barbaada. Waaqayyo akka isaaf lolu, Waaqayyo akka isaa jidduu isaaf galu. Garuu gahee of mataa ofii taphachuu dadhabe sabni bara keenyaa jechuudha. Israa'el illee gaafa laallee isuma kanatu isa mudateera jechuudha. Gahee mataa ofii taphachuu dadhabuun hagam akka inni nama miidhu laala.
Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo diina keetti diina nan ta'a warra siin mormanii nan morma jedhee waadaa galeera. Garuu maal kaa'eera? Dubbii koo ba'eessa godhaatii eegaa kan jedhu Waaqayyo kaa'eera. Har'aaniif isin dubbii Waaqayyoo eegaa jirra yoo jennee of gaafanne mallattoo gaafii keessa jirra jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Buleessa koo buleettii koo. Dubbii gooftichaa ba'eessa gootee eegaa jirtaa? Waan gooftichi siin jedhe ba'eessa gootee eegaa jirtaa? Akka Waaqayyo siin jedhetti dubbii isaa duukaa buutee hordofaa jirtaa? Dubbii isaa ba'eessa gootee yoo kan hordofaa jirtu ta'e Waaqayyo maal siin jedhee waadaa sii galeera? Diina keetti diinan ta'a warra siin mormanii nan morma jedhee abdii sii galeera Waaqayyo. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gorsi jiru immoo maalidhaa? Akkanan diina keetti diina ta'uu warra siin mormanii mormuu fi ati immoo dubbii koo ba'eessa godhiitii eegi. Ergamaan isiif erga kabaji. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbii isaa dhaga'i jechaa jira Waaqayyo. Haleluuyaa. Har'a meeqaa keenyatu tajaajiltoota nu tajaajilaniif kabaja kennaa jira. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra sagalee misraachoo kana haasaan warra dubbii Waaqayyoo kana dubbataniif meeqaa keenyatu iddoo kennaafii jira. Meeqaa keenyatu isaaniif iddoo kennuun isaa hafu meeqaa keenyatu dubbii isaanii isaa irraa fudhachaa jira. Waan isaan jedha waan isaan dubbatan sagalee isaan dabarsan sagalee qulqullaa'aa Waaqayyoo irraa fidanii dabarsan meeqaa keenyatu dhaga'ee hojiirra oolchaa jira. Osoo dubbii Waaqayyoo hojiirra hin oolchin immoo akka nuuf ta'u kan barbaannu waan baay'ee qabna. Kunis akka nuu ta'u barbaanna, sunis akka nuu ta'u barbaanna. Obboleessa koo obboleettii koo kunis sunis akkasii ta'u yoo barbaadde duraan dursiti waan Waaqayyoo siin jedhe godhi. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Dhaloonni bara keenyaa እኔ በጸጋ ድኛለሁ በጸጋ እንዲሆኛለሁ እኔ በጸጋ ነው ኑሮዬ በጸጋ ነው ምኑ በጸጋ ነው ይላል። Obboleessa koo obboleettii koo hin goyyoomin fakkeessuudhaan hin jiraatin mammakteetoo hin jiraatin akkasumaan immoo waan sitti fakkaatan hin jiraatin. ኑሮ በጸጋ ነው ኑሮ ምንድነው ምኑ በጸጋ ነው በጸጋ እኖራለሁ በጸጋ እንዲሆናለሁ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። በቃ መጽሐፈ ቁልቁሉ ምት ayyaana nan jiraadha ayyaana nan ba'a ayyaana nan hojjedha ayyaana nan kanadha ayyaanni Waaqayyoo maaliif akkasiif kenname duraan dursitii beeki. Kennaan Waaqayyoo sii kenne maaliif akka inni sii kenne duraan dursitii beeki. Amma waa'ee kennaa barsiisaan jiru waan ta'eef hunduratti Waaqayyoo na gargaare waa'ee kennaa irratti nan dubbadha. Garuuyyuu kennaan siif kenname maaliif akka inni sii kenname duraan dursitee osoo hin beekin nuuroo በጸጋ ነው jireenyi koo kennaadhanii maaloon koo kennaadhanii dubbiin koo kennaadhanii amalli koo kennaadhanii waama argite keessa seentee hin bocorroqini. Waaqayyo waan sirraa barbaadu duraan dursitii bari. Waaqayyo waan si gaafatu duraan dursitii bari. Waaqayyo waan siin jechaa jiru duraan dursitii Waaqayyoon dhaggeeffadhu siin jechaa jira. Ergamaan koo si arfa'uun argaa ergamaan koo waan siin jedhu dhaggeeffadhu. Maqaan koo isa keessa jira dubbii koo dubbataa yaada koo sitti haasaa waan inni siin jedhu sana dhaggeeffadhu. Isaan hin mormini yoo isaan mormite hin ta'u jedhee Waaqayyo Israa'elootatti dubbatee jira. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Israa'elootatti dubbateera Waaqayyo. dubbateera. Har'a meeqaa keenyatu warra sagalee misraachoodhaa dubbatan tajaajiltoota mana Waaqayyoodhaa kabaja. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Feeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo akkasii lolu diina keetiin diina akka ta'u Waaqayyo diina keetti diina akka ta'u warra siin mormaniin akka mormu yoo barbaadde waan Waaqayyo siin jedhu godhi. Waan Waaqayyo karaa ergamoota isaa dubbate godhi. Waan Waaqayyo karaa raajota isaa dubbate godhi. Yana gaafa isiniin jedhu tirki mirkii hunda raajota kan hin taane raajota dhugaa kan hin taane jala afaan qabadhaa isiniin jechuu kooti miti. Raajonni soobdoonni baay'een Waaqayyo irraa osoo hin dhagahin dhageenyeerra kan jedhani oduu sobaa kan haasaan baay'een isaanii jiru. Raajonni Waaqayyo irraa ergaman Waaqa biraa ergaman garuu muraasa. Baay'een keessan kan ittiin burjaajoftan kan ittiin gufattan raajonni raajii waan dubbataniif raajiidhaan jedhaman. Namni raajii waan dubbatuuf raajiin jedhamu. Fakkeenyaaf amma raajii nan dubbadha Waaqayyo giseen dubbadhu naan jedhe nan dubbadha garuu raajii miti. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
namni raajii dubbateef raajiin ta'u kan biraa ammoo iyyuu hafuurri inni ittiin dubbatu madaalamuu qaba. Namni sun hafuura maaliitiin raajii dubbata? Hafuura waaqayyootiin raajii dubbata moo hafuura sobaatiin raajii dubbata? Hafuurri waaqayyoo biraa soba dubbachiisu waaqayyoo biraa ergamee raajota akka soba dubbachiise macaafni qulqulluun nutti hima. Macaafa qulqulluu qorachuu, macaafa qulqulluu wajjin firoomuu, macaafa qulqulluu dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Hafuurri waaqayyoo biraa ba'ee raajota soba nan dubbachiisa, karaarra isaan nan kaachisa, nan dogongorsiisa jedhee waaqayyoo biraa hafuurri sobaa gara raajotaatti ergamee jira. Kakuu moofaa keessatti macaafa qulqulluu dubbisnee agarreerra. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf hafuura isaan ittiin dubbatan qoranii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ergaa isaan dabarsan duwwaadhaaf ameen jedhanii fiiguuf osoo hin taane, wanta dhaloonni bara kanaa haasaan duukaa fiiguu osoo hin taane, waaqayyootu jedhee moo dhaloota santu jedhee kan jennu adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Hara dhaloonni baay'ee waaqayyoo baay'inaan jedheera, waaqayyoo tajaajilinaan jedheera, waaqayyoo fiiginaan jedheera, waaqayyoo kana ta'inaan jedheera. Waaqayyoo garuu hin jenneen osoo dhaabattee of ilaalte namatu siin jedhe. Yaada namaati kanaaf galma ga'uu dide, yaada namaati kanaaf sii ta'uu dide, yaada namaafi kanaaf itti milkaa'uu dadhabde. Baay'een isaanii mana isaanii dhiisanii baanii kan baani, mana isaanii gurguranii kan baani, qabeenya isaanii gurguranii kan baani, horii isaanii gurguranii kan baani, garuu dararratti kan gataman, bakkeetti kan gataman, barandaatti kan gataman baay'een isaanii jiru. Gaafa itti siqtee gaafattu maaliif kana taate gaafatti jettuuni waaqayyootu baay'inaan jedhu waaqayyoon jenneen eenyudha siin jedhe ekelee dharraa karaa raajii ekelee bara kakuu haaraa keessatti karaa raajii ekelee bichaadhaan kan itti deemtu bichaa miti. Paawuloos irraa barachuu dandeessu. Paawuloos raajiin beekamaan biyyattii keessa jiru hafuura waaqayyootiin geggeeffamee raajiin raaju gaafa raajiitti raaju hin duutaa hin deemini baqa balaatu si eeggachaa jira. Hin deemin gaafa ittiin jedhu du'allee yoo ta'an waaqayyoon tajaajiluudhaaf nan deema jedhee ergaa raajichaa osoo hin fudhatiin gara imala isaa akka itti fufe macaafa qulqulluu keessatti adda baafachuun baay'ee barbaachisu. Maaliif yoo jettan Paawuloos raajichi jedhu bichaa osoo hin taane ofii isaa lafis waaqayyoon waan dhaga'uufidha. Boleessa gobboleettii ko bara kana keessatti bara amma keessa jirru kana keessatti raajota baratti dhagaanii deeman bichaa osoo hin taane baratti waaqayyoon dhagaanii deemanidha. Raajonni hin dogongoru, raajonni hin sobu, raajonni dogongoranii dubbachuu danda'u. Hafuura dhugaatiin kan dubbatan jiru, hafuura sobaatiin kan dubbatan jiru, hafuura waaqayyoo biraa itti ergamee isaan dogongorsiisuun kan dubbatu jiru. Sakan ammoo barumsa biraa keessatti waa'ee kanaan wal fakkaatu qabadhee yommuu dhiyaadhochi keessatti waan baay'ee barachuu dandeessu waan ta'eef Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Paawuloos bara kakuu haaraa keessatti raajii beekamaan guutti dubbatu wanti ni dubbate sirriidha. Ergaan isaa sirriidha. Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbate eeyyan dhugaadha. Garuu Paawuloos hin fudhanne maalidha? Paawuloos ofii isaafis waaqayyo waan dhaga'uufi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Ofii isaafis waaqayyoon waan dhaga'uuf ilalaan obboleessa gobboleettii ko bara kana raajiin akkas jedheera, raajiin achiin bahe jedheera, raajiin achiin lixi jedheera, raajiin asiin gali jedheera, suni bara kakuu moofadha. Barritti raajotaan geggeeffaman, barritti raajotaan ba'anii galan suni kakuu moofadha. Mirriitii barri nama biraarraa deemtee dhaggeeffattu karaa ittiin baatu, karaa ittiin galtu, akkamitti akka hojjettu, akkamitti akka naggaadhu, akkamitti akka maal taatu barritti deemtee gaafattu. Suni kakuu moofadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barri kakuu haaraa garuu sumatu gurri banamee, sumatu dhagaa, sumatu waaqayyo akka dhageessuuf gurra sii baneera. Keenyaan diinummaa inni waan nuyi waaqayyoon jidduu jiru suni diigameera. Kana jechuun maal jechuudha? Nuti kallattiidhaan waaqayyoo wajjin wal arguun danda'ameera jechuudha. Boleessa gobboleettii ko hin dogongorinaa. Barichi bara akkasii miti. Barichi bara raajummaadhaan geggeeffamtanii miti. Barichi bara waaqayyoon dhaggeeffatanii waaqayyoon geggeeffamtanidha. Sagalee waaqayyoodha akka jira Amaanu'eel ta'e jedheera. Waggaa 700 dura dursee Isaayyaas Amaanu'eelin ta'a jedheera. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon nu gidduu buufataan wajjin hin jiraata jedhee dubbateera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amaanu'eel jechuun kakuu moofaa keessatti miti. Amaanu'eel jechuun kakuu haaraa keessatti, kakuu moofaa keessatti Amaanu'eel hin jedhamu. Amaanu'eel kan jedhamu saba wajjiniin, namoota wajjiniin waaqayyoo waan hin jiraatiniif waaqayyoo namoota muraasa wajjin waan jiraachaa tureef, namoota muraasa wajjin haasa'aa waan tureef, namoota muraasa wajjin yaada jijjiiraa waan tureef waaqayyoo bara kakuu moofaa keessatti akkas ture waan ta'eef bara kakuu keessatti Amaanu'eel hin jedhamu. Bara kakuu haaraa keessatti garuu Amaanu'eel jedhama. Amaanu'eel jechuun waaqayyoon wajjiniin jira jechuudha. Boleessa gobboleettii ko Yesuus faana jira. Boleessa gobboleettii ko karaa
amantiidhaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan ilmaan waaqayyoo taatee jirta, mucaa waaqayyoo taatee jirta. Mucaa waaqayyoo ta'uu bichaa miti, Yesuus keessatti Yesuusin keessa taatee jirta. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. karaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhaaltuu mootummaa waaqayyoo taatee jirta, dhaaltuu mana waaqayyoo taatee jirta, dhaaltuu qabeenya waaqayyoo hunduma isaa taatee jirta. Maaliidhaaf yoo jaan jette ati mucaadha malee garbicha miti. Haleluuyaa! Galanni bulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Mee maa waaqayyo waa'ee koo maal jedha jennee barri itti gaafadhu keessa hin jirru. bara sana keessa hin jirru, barni nuti keessa jirru kuni bara itti waaqayyoon gaafannuudha malee bara itti namoota gaafannu miti. Kan adda baafadhaatii beeka. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa! Boleessa koo obboleettii koo waaqayyo diina keetiin akka mormu yoo barbaadde, waaqayyo diina keetiin akka mormu yoo barbaade, diina keetti diina akka ta'u warra siin mormaniin akka mormu yoo barbaade, duraan dursiti waan waaqayyo siin jedhe godhi. Abbooma waaqayyo si abboome raawwadhu. Kana jechuun immoo nuyi ayyaanaan fayyineerraa gara hojiitti nu deebisaa jirta. Lallabni kee kun immoo ayyaanaa miti, hojiidhaan fayyan jechaa jirta. Yaada jedhutti fudhachuu dandeessu, garoon akkas jechaa hin jiru. Ergaan koos akkasii miti, barsiisni koos akkasii miti. Nama ayyaanatti amanuudha, nama kennaa ayyaanaa qabuudhaan Yesuus Kiristoos galanni guddaan haa ta'u. Ergaan koo inni sirriin ergaa Yaaqoobii dubbateedha. Yaaqoob maal jedhe? Amantii qabaachuun ayyaana qabaachuun keessan bichaan gahaa miti. Kanaaf hojii gaariin itti dabalamuu qaba. Hojii gaarii yoo itti hin dabalamin amantii qabaachuun kee ofumaa isaatiin waa'ee siif hin baasu. Namni hojii gaarii hin qabne amantii duwwaa kan qabu amantiin isaa du'aadha jedheera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Boleessa koo obboleettii koo amanuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf abboomota waaqayyoo eegisiin jechaa jiru. Kanas siin jechaa erga amante, erga kan mucaa waaqayyoo erga taate, kan waaqayyoo erga taate akka mucaa waaqayyootti jiraadhu siin jechaa jira. Amala mucaa waaqayyoo jiraachuu qabu jiraachaa jirta yoo siin jedhe jiraachaa hin jirtu maal goota maa sobda? Jiraachaa hin jirtu. Kanatu sii kan sobu sii, kan nama walitti naqu sii, kan biyya walitti buusu sii. Kanaafuyyuu dhaabadhuu of ilaal. Eessa akka jirtu dhaabadhuuti of ilaal. Maal keessa akka jirtu dhaabadhuuti of ilaal. Dhaloota kan walitti buusaa jiru sii. Dhaabadhuuti of ilaal. Iddoo jirtu dhaabadhuuti of ilaal. Maalirra akka jirtu dhaabadhuuti of ilaal. Akka mucaa waaqayyoo tan jiraadhaa jiraawwatte miti jiraachaa hin jirtu. Akka yaada waaqayyoo tan jiraadhaa jiratte lakkii jiraachaa hin jirtu sittan himaa dhaga'i. Waaqayyoo diina keetiin diina akka jedhu warra siin mormaniif akka mormu yoo barbaade duraan dursiti erga mucaa waaqayyoo taate akka mucaa waaqayyoo jiraatutti jiraadhu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa! Ammasitti dabalee waaqayyo lakkoofsa 23 irratti akka jedhe ergamaa koo si dura hin adeema. Biyya Amoorotaa, biyya Heetotaa, biyya Piriizotaa, biyya Kaanaanotaa, biyya Hiyootaa, biyya Yuusufootaatti si geessa. Anis isaan nan balleessa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Erga jedhee booda immoo ati waaqayyoolii isaaniif hin qoomayin. Haleluuyaa! Ati waaqayyoolii isaaniif hin qoomayin, isaaniifis hin sagadin, hojii isaanii duukas hin bu'in, bifa waaqayyoolii isaanii balleessi, utubaa dhagaa isaanis caccabsi jedhe waaqayyo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 24 ga'een jira jechuudha. 24 ga'een jira. Ati waaqayyoolii isaaniif hin qoomayin, isaaniifis hin sagadin, hojii isaaniis duukas hin bu'in, bifa waaqayyoolii isaanii utuboota dhagaa isaanis caccabsi jedhee waaqayyo balleessi caccabsi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa! Ameen. Phexros akkas jedhe sareen diddigeetti deebi'a, booyyeen dhiqatee dhoqqeetti deebi'a. Sareen diddigeetti deebi'a, booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa deebi'ee gangalataa. Kanas waan isiniin jedheefan qaba yaa dhaloota saba waaqayyoodha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sin deekkamuu koo miti, sin tuffachuu koo miti, sin jibbuu koo miti. Waan macaafni qulqulluun jedhu isiniin jechaa jira. Phexrostu jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa Phexros keessatti maal jedhe Phexrosi? Sareen diddigeetti deebi'a, booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa deebi'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen.
faarsaan tokkollee akkas jedha. Taatboo 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 ciqaa ilaal. Taatboo ciqaa dhiqatanii deebi'anii dhoqqee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. ሰኞ ታጥቦ ማክሰኞ ጭቃ የምልም ሰምቻለሁ። ሰኞ ታጥቦ ማክሰኞ ጭቃ ሆጃ ዱራ ዲቀተኒ ለመፈሞዩ ዶቄ ኤሎኒ በረከና አከስተየ ጅራ ፖሌሳ ኮፖሌቲኮ አትዮ ተውዩ ባተ ደሎታ ከነ ተየቱ ጅራ ዋንቴ ደሎታ ከነ ከጎርሲቱፍ ካቴ ደሎታ ከነ ደቢሱዳፍ ሙዲ ከ ሂደቴ ሙዲ ከ ጀቤሲቴ አከካቱ ፈሲቲ ዱበቻ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan tokko isinitti hima asumaan karaa kanaa waan tokko isiniin jedha. Namni nama cubbuu hojjetu tokko argee irraa goree bira darbuu itti gaafatama. Kana beekaa. Namni nama cubbuu hojjetu tokko argee irraa goree bira darbuu itti gaafatama. ኢየሱስ ክርስቶስidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni nama cubbuu hojjetu tokko argee irraa goree bira darbuu itti gaafatama. Cubbuun nama sanaa sirraa barbaadama. Kanaaf yaa obboleessa obboleettii ko dhaloonni yommuu karaa waaqayyoo irraa goru zim jettee kan laaltu yoo ta'e situ itti gaafatama. Waaqayyo si gaafata. Dhaloonni har'a dhiqatanii boru dhoqqeetti kan deebi'an. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a inni dhiqatuu boru dhoqqeetti deebi'u. Har'a inni dhiqatuu boru dhoqqeetti deebi'u. Har'a inni dhiqatuu boru dhoqqeetti deebi'u. Sareen diddigatti deebi'a. Booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa gangalata jedhee namni waaqayyoo Phexros bartuun gooftaa macaafa ergaasaa keessatti kaa'eera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanas wantan jedheefan qaba. Kaleessaa biyya keenya keessaa amma biyya kana keessatti maal godhe jedheen waaqayyo Israa'eliin biyya abdiittan si galche arga jedheen booda akkuma nuuni maal nuun jedhe Kiristoos mootummaa waaqayyoota isiniif qopheessa nuun jedhe Yesuus. Mootummaa waaqayyootti galla jenneet biyya lafaa kana keessaa baanee Kiristoosin duuka deemneerra hundumti keenyayyuu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana hundumti keenyayyuu naallu Kiristoosin duuka buunee mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf karaarra deemaa jirraa, karaa irra jirraa, biyyattiitti hin gallee imalarra jirraa. Akkuma Israa'el biyya Gibxiidhaa ba'ee hamma Kaanaanitti galutti lafa onaa keessa waggaa 40 joore nus immoo iyyuu lafa kanarra deddeebi'aa jirraa. Waggaa meeqa akka jiraannu hin beeknu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Israa'el waggaa 40 joore kan keenyammaa isa irra hin caalaa gara waggaa 80 ta'aa jira. Boleessa obboleettii koo sanaa olisi. Boleessa obboleettii koo waan tokko sitti hima. Waa baruu qabdaa. Waa tokko hubachuu qabdaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon tolfamaa isaaniitiif hin qoomayini, isaaniifis hin sagadini, hojii isaanii duukas hin bu'in jedhee Waaqayyo Israa'elootatti dubbate biyya sanatti gaafa galte. Nutis immoo biyya lafaa kana keessatti dhiisnee hojii biyya lafaa kanaa dhiisnee amala biyya lafaa kanaa dhiisnee Kiristoosin duukaa buuneerra. Gaafa Kiristoosin duukaa buunu hibbiqoo manaa qabnu baasnee gubnee, callee manaa qabnu baafnee gubnee, waaqayyoolii tolfamaa manaa qabnu baafnee gubnee, abdaarii dhiisnee, tulluu dhiisnee, malkaa dhiisnee, wanta waaqayyootti hin tolle hundumaa dhiisnee, wanta ulfina waaqayyoof hin taane hundumaa dhiisnee, soba dhiisnee, hanna dhiisnee, sagaagala dhiisnee, saamicha dhiifnee, wanta waaqayyoo hin jaalanne nama ajjeesu hunduma isaa dhiisnee gara waaqayyootti yaada garaa keenyaa geeddarannee gara waaqayyootti deebine. Erga sanaa mooyyuu akkuma sareen diddigatti deebi'u, akkuma booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa gangalatu, erga sanaa mooyyuu gasuma deebi'anii erga dhiqatanii booda, erga birmaduu ba'anii booda, erga dhiiga Yesuus Kiristoositiin miiccatanii booda, erga dhiiga Yesuusitiin birmaduu ba'anii booda deebi'anii warrummaan birmaduu ba'an sun, warrummaan fayyan sun, warrummaan jireenya bara baraa argatan sun, warrummaan waa'ee mootummaa waaqayyoo mi'eeffatan sun deebi'anii yommuu hatan, yommuu soban, dibbiqoo kaleessa guban uffata aadaa jedhanii, callee kaleessa guban meeshaa aadaa jedhanii, wanta kaleessa mana ofii keessaa baasanii toggatani, wanta ulfina waaqayyoof hin taane kaleessa mana keessaa baasanii gatani, har'a mooyyuu deebisanii uffatanii jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanatti jirra jechuudha. Deebinee ውሻ ወደ ጥፋቱ እንደምሎ ማለት ነው። እኛም ተመለስንበት። በቃ እትዴብኔራ ቦሌሳ ኮፖሌቲኮ እትዴብቴርታ ሶባ ጅርታ ሰጋገላ ጅርታ yomu sobdu yomu sagagaltu sittinagamu akkuma barbaade sobda akkuma barbaade sagagalta akkuma barbaade haasofta wama barbaade keessa senda gaafa kana gootu sittinagamu
Yesus Kristos idhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoodha. Toluma fayyine waan jedhuufi toluma fayyuun kee tola bilisa ba'uun kee dhiiga Yesus Kiristoositiin birmaduu ba'uu kee akka salphaatti hin ilaalin. Ati situ tola fayye malee Yesus dhiiga isaa dhangalaase. Dhangala'uu dhiigaatiin fayyite gatiin ati ittiin fayyite dhiiga. Gatii kana kafaluu waan hin dandeenyeef gatii ati kafaluu hin dandeenye Waaqayyo abbaan ilma isaarra kaa'ee si kafale. Ilmi isaa kun du'ee jidduu lafaatti rarraafamee du'ee awwaalamee awwaala dhiigee kee mirga abbaatti ol ba'ee taa'eeti jireenya bara baraa kan si kennuu danda'e. Kana hunduma keessa darbeeti abbaan kee kana hunduma keessa darbeeti Waaqayyo jireenya bara baraa kan si kennuu danda'e. Har'a immoo iyyuu ati gatii inni sii kafale sana soomaattuun lakkaayin. Oolmaa inni sii foole soomaattuun lakkaayin. Wanta inni sii godhe soomaattuun lakkaayin. Jireenya gadhiisii jiraachaa jirta. Akkuma barbaadde burraaqaa jirta. Akkuma barbaadde utaalaa jirta. Akkuma barbaadde fiigaa jirta. Akkuma barbaadde ta'aa jirta. Kun immoo sin baasu sittani maa dhagaye obboleessa koo obboleettii koo karaatti si gata. Mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeessu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf isa kaleessa mana kee keessaa baastee irra manatti kan deebiste. Soba kalee of keessaa baastee irra deebitee kan ittiin sobaa jirtu. Meeshaa kalee gattee irra kaastee kan fudhatte. Ulee kalee gattee irra kaastee kan fudhatte. Arrabsoo kalee dhiistee irra kaastee kan fudhatte. Jibba kalee dhiistee irra kaastee kan fudhatte. Deebii isiin jechaa jira Waaqayyo irra. Fuula kootti deebii isiin jechaa jira Waaqayyo. Ammallee gara araaratiin Waaqayyo si yaamaa jira. Araara sii gochuudhaaf Waaqayyo si yaamaa jira. Karaa keessa hamaarraa, deemsa keessa hamaarraa, jireenya keessa hamaarraa akka ati deebituuf Waaqayyo ammallee araara sii godhaa jira Waaqayyo. Kottu hidhee yaamicha sii godhaa jira Waaqayyo. Kanaaf deebinesi wayyaa. Akkas jedhe Waaqayyo. Ana Waaqayyo gooftaa keef hojjedhu jedhe Waaqayyo. Waan biraatiif hojjechuu dhiisi. Maakraa daalaabaa jaanaa maadiyyaabos. Har'a namni bee Waaqayyoof hojjechuu irra waan biraa hojjechuu jaalata. Har'a namoonni baay'een Waaqayyoof hojjenna jedhu garuu mana isaanii hojjechaa jiru. Dhagaa isitti adima obboleessa koo obboleettii koo. Eega Waaqayyo na kaase. Eega Waaqayyo na kaase. Eega dubbadhu naan jedhee Waaqayyo arraba koo hiike. Erga dibata isaan irratti dhangalaasee ganna dhiise. Sittani maa dhagaye. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhagaye. Har'a dhaloonni Waaqayyoof hojjenna kan jedhani. Waaqayyoof hojjenna kan jedhan baay'een isaanii arraba isaanii irraa Waaqayyoof hojjenna. Mootummaa Waaqayyoo hojjenna. Mana Waaqayyoo hojjenna. Wangeela Waaqayyoo hojjenna. Maaloo Waaqayyoo hojjenna jedhanii namoonni oduu isaanii haasa'anii baay'een isaanii hin dhageessu. Miidiyaa adda addaatiin hin dhageessu. Yoo dubbistan hin dhageessu. Namoota baay'ee irraa hin dhageessu. Dhagaa ammoon isinitti hima. Mana Waaqayyoo miti kan hojjechaa jiran mana isaanii hojjechaa jiru. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Baratti tajaajilaan mindaa malee hin tajaajille keessa jirra. Baratti tajaajilaan mindaa malee hin tajaajille keessa jirra. Mindeeffamootatu mana Waaqayyoo keessa guute. Yesus immoo akkas jedhe inni qacaramee eegu hoolota gatee biraa deema. Maaliif gaafa birrii dhabee? Inni qacaramee eegu hoolotaaf dhimma hin qabu jedhe. Inni qacaramee eegu hoolotaaf dhimma hin qabu jedhe gooftaan Yesus. Maaliif? Gaafa mindaa isaa dhabe, gaafa itti toluu dide, gaafa rakkinni isa mudate, hoolota gatee biraa deema bineensa jalatti jedhe. Eeyyan argaa jirra, dhagaa jirra. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaan kiristaanaa mindeeffamtootaan guuttee jirti. Warra ayyaana Waaqayyootiin tajaajilan osoo hin taane warra mindeeffamootaan guuttee jirti. Kanaaf Waaqayyo dheekkameera gubbaarraa Waaqayyo. Dheekkameera Waaqayyo gubbaarraa. Mindeeffamootatu waldaa kiristaanaa keessa guuteera. Warra mindeeffaman, warra maallaqaaf hojjetan waldaa kiristaanaa keessa guutaniiru. Kanaaf mana Waaqayyoodhaaf hojjechaa hin jiran. Ana Waaqayyoof hojjedhu de Waaqayyoof hojjechaa hin jiran. Ofii isaaniif hojjechaa jiru. Mindaa isaaniif hojjechaa jiru. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mindaa isaaniif hojjechaa jiru. Warri meeggaa charchii gurguddaa banan abbaa mul'ataa bararaa'ii jedhanii warri charchii gurguddaa balabbanan charchiin hin banamu. Waldaan hin banamu. Waan tokko dhagaa isinittan hima. Waldaan hin banamu hin hundeeffama. Waldaan kan hundeessu immoo Kiristoosidha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaan hin hundeeffamti. Waldaan hin dhaabamti. Kan dhaabu kan hundeessu Kiristoosidha. Abbaan mul'ataa fi hundeessaan waldaa kiristaanaa Yesus Kiristoosidha malee nama miti. Hundeen jalqaba kaa'amee jiru Yesus jedhama macaafni qulqulluun. Hundee biraa eenyumtuu hin kaa'ineera. Inni bara keenya hundeessaa fi abbaan mul'ataa ekelee ekeleeti jedha.
yommuu isaan du'an waldaan cufamtee argaa jirra. Namoonni akka kanaa kun ofii isaaniitiif kan hundeessan magaazana kan banatan balbala bananii suuqii bananii itti daldalaa kan turan zayitii isaanii itti daldalaa kan turan bishaan itti daldalachaa kan turan soogidda itti daldalachaa kan turan raajummaa itti daldalachaa kan turan sagalee waaqayyoo itti daldalaa kan turan mana waaqayyoo fakkeessanii itti daldalaa warri turan gaafa isaan du'an gaafa isaan rakkinni isaan mudatu gaafa isaan dhibaman gaafa isaan rakkinni wayii ga'u waldaan sun cufamtee ooltee agarreerra. Maaliidhaaf jennaan abbaatu isa waan ta'eef abbaatu namicha sana waan ta'eef dhagaye obboleessa koo obboleettii koo karaan atirra deemaa jirtu badiinsa si balleessaa jira jireenyatti jiraachaa jirtu badiinsa si balleessaa jira waldaa akka kanaa hin beeknu nuti abboonni keenya dabarsanii nutti hin kennine darbu kaleessarra abboonni keenya durarraa waldaa akka kanaa dabarsanii nutti hin kennine abbaan mul'ataa nama tokko kan itti ta'u hundeessaan nama tokko kan itti ta'u akkuma argee abbaan barbaade akka barbaade kan godhu akkuma argee abbaan barbaade soogidda kan itti gurguratu bishaan kan itti gurguratu zayitii kan itti gurguratu kanan beennu waaqayyo nuuf hin dabarsine waldaa akkanaas waaqayyo nuuf hin dabarsine ergaa akkanaas macaafni qulqulluun nuuf hin dhaamne dhaamsi akka kanaas hin jiru eessaa dhufere boleessa koo boleettii koo biyyi keenya akka fayyu yoo barbaaddan mootummaa irratti ka'uu miti biyyi keenya yoo akka fayyu yoo barbaaddan warra mana waaqayyoo keessatti galanii daldalaa jiran akka Yesuus qaccee tolfatee mana keessaa gadi ari'ee baase sanatti ariinee yoo baafnedha yoo sanaadha nagaan kan deebi'u yoo sanaadha jaalalli kan deebi'u yoo sanaadha tokkummaan kan deebi'u dhageessittan himaa obboleessa koo obboleettii koo Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa waaqayyoo dhakaasi maraacii biraan qabu dubbachuurraa kanaaf Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen. Hallelujah. Dhagaa yaa saba waaqayyoo dhagaa yaa qulqulloota dhagaa warra Yesuus duukaa buutan dhagaa kan nageessa yoo ta'e dhagaa Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u osoo yeroo hin jirtu mataa jirutti shaashii maranii jedha Oromoo yoo mammaaku yoo mataan hin jirre maalitti shaashii martaa mataa jirutti shaashii maranii Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u hin ceetaan hin utaaltan hin burraaqxan hin geessani yoo dhaloonni jiraate dhaloonni dhumaa jiran dhaloonni badaa jirani dhaloonni raawwatee duguuggamaatti jira kun immoo dheekkamsi waaqayyoo gubbaarraa boba'eera kanas kan godhe warra daldaltoota mana waaqayyootti galeedha daldaltoonni bishaanii mana waaqayyootti galanii jiru daldaltoonni zayitii mana waaqayyootti galanii jiru daldaltoonni sukkaaraa mana waaqayyootti galanii jiru mana waaqayyootti mana waaqayyoo keessa sukkaara gurguramaa oolaa jira zayitiitu gurguramaa oolaa jira soogiddatu gurguramaa oolaa jira bishaantu gurguramaa oolaa jira daseetu gurguramaa oolaa jira carqii bututtuutu gurguramaa oolaa jira kuni maaliif ta'e eessaa dhufe kuni eessaa dhufe saamichi akka kana Iyyasuus waan godhe yaadattanii Iyyasuus waan godhe Iyyasuus godhe yaadattanii warra mana isaa keessatti daldala banan warra bitanii gurguran qaccee tolfatee gadi isaan yaasedha bara kanas kanatu ta'a waaqayyo gadi isaan yaasa haleluuyaa hinkaati harki waaqayyo gadi isaan yaasti Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u bakka hin yaadattanii maa macaafa qulqulluu dagattu macaafa qulqulluu maa dagattu manni waaqayyoo mana daldalaa ta'eera Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u bara 2000 naannoo bara 2004 na fakkaata tajaajilaa tokkotu waldaa tokko keessatti ka'ee akkas jedhe waaqayyo isaa eebbisu baay'een jaaladheen akkas jedhe waldaa keessatti gabii waldaadhaaf jedhaniiti caarataan eegalame caarataa iqaan sun maal akka ta'e hin beeku dagadhee amma lukkuu haa ta'u waa'uma akkanaa wayiiti caaratuutti kaan lukkuu na fakkaate caaratuutti kaan mana waaqayyoo keessatti ana ganaan nan bitadhe kun ana ganaan nan bitadhe kun ana ganaan nan fudhadhaadha ana ganaan nan fudhadhaadha kun maalidhaafi buusii mana waaqayyoodhaaf jecha jedhaniiti wanta akkasii eegalan tajaajiltichi lafuma ol ka'ee konfiraansiidha guyyaanii lafuma ol ka'eeti hattoota jedheen daldaltu maal goota mana waaqayyoo keessatti waan daldaltu birrii amma lukkuu haganaa nan bitettee too
achi dhaaba waldaa keessa teessee too afaan bantu of iddee si kennite maal ta'a? Of agarsiisuudhaafi? Of agarsiisuudhaafi? Isuma lukkuudhaan nan bidattee as keessatti dhaadattu kana fidiitii galchii yoo galchuu barbaadde mana Waaqayyoodha. Garaa guutuudhaan yoo ta'e yookaan baasii asii deemii asii jedheen daldalli mana Waaqayyootti hin ta'u. Waaqayyo isaa eebbisu erga sana argeen beeku tajaajilaa sana Amaanu'eel Faranjii jedhama. Erga sana argeen beeku gara waggaa kudhanii ga'eera erga sanaa jechuudha. Waaqayyo isaa eebbisu hin morme dura dhaabate sirrii miti jedhee bakka sirrii miti. Mana Waaqayyoo keessa daldalli hin ta'u. Dhugaadha kun. Kuni dhugaadha. Kan yeroo sanii nama dhuunfaadhaaf kan galu miti waldumaaf kan galudha. Gara laafummaa waan isaan kan godhan malee dabenaa fi miti namoonni godhan sun illee jechuudha. Wama ittiin gabii mana Waaqayyoof galchinu jedhaniiti yaadanii godhan sirriidha ittiin mormuun isaanii jechuudha. Maaliif ta'a akkanatti guddatee dhufeeti har'a kiloo zayitiin itti gurguramu bishaan itti gurguramu ga'eera jechuudha. Mana Waaqayyoof hojjannaa jiru mana isaanii hojjetaa jiru makiinaadhaan bitatu manaan bitatu kaampaanii gurguddaa ittiin banachaa jiru. Ummata Waaqayyootti bishaan gurguratanii bishaanii suuqidhaa birrii 10 bitannu gaafa dhaqee charchiitti galu 100 ta'a 50 ta'a 10 ta'a 1 ta'a. Waay indeet akkamitti maaf hin gaafanne maa burjaajoof ta'a maa jaanjoof ta'a dhaloota jaanjoo maaf taatan. Itti kadhatame maaliif itti kadhatame hin gurguramaare? Eessaa dhufe wanti akkana? Eessaa dhufe? Macaafa kam keessaa argatte? Itti kadhatameere. Maal itti kadhatta? Itti daggamte? Moortanyaa. Hattoota sobdoota mortuu mana qaallutii warra baate mana caatitii warra baate kaleessa namatti qara'uu kan barte. Namatti daggamuu kan barte namatti falfaluu kan barte mana qaallichaa kan turte mana xonqolaa kan turte maratu asitti mana Waaqayyoo keessatti hanna eegale waggaa uba Yesuus waraaneera maqaa Yesuusti. Manni Waaqayyoo mana daldalaa miti. Manni Waaqayyoo mana nagadaa miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana nagadaa miti manni Waaqayyoo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Ittiin fayyaa jirra jechuu dandeessan waggaa ullee ani mana qaallichaatti namoota baay'ee fayyisaa tureera. Fayyinatti fayyite fayyina maaliiti? Waaqayyoorraa moo namarraa? Mana yaalaa deemtee fayyaa hin jirtu kijibdu ittiin fayyaa jirra kanaan naatti ilaaluu hin dandeessu. Gola meeqa nama seenedhaan nan beeka mana qaallichaa keessatti durri ana kan nama qulqulleessu. Cobbuu kan hojjetan birmaduu kan baasu waan ture. Mana qaalluu keessallee cobbuun hin jira jechuudha. Cobbamoonni illee cobbuu qaban. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Humna maaliitiin? Humnuma sana hin deebi'ee qulleessa. Humna biraatiin miti humna Waaqayyoo humna addaan irra hin jiru. Afur manarra jiru hafuuraa seexanaa sana namoota birmaduu baasaa ture. Nan beeka kan. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ittan guddadhe waan itti guddadheedha. Waan an keessa tureedha. Mana Waaqayyoo keessa ayyaanni dhugaan hin jiru jechuu koo miti. Jiru ayyaanni dhugaan jira raajii dhugaan jira barsiisaa dhugaan jira raajii dhugaan jira wangeelaayii dhugaan jira eegduu dhugaan jira garuu baay'ee miti muraasa qubaan lakkaa'u muraasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Muraasa miidiyaatti baanii mul'anne miidiyaan isaan hin beeku. Akka kiyya kana miidiyaatti baanii warra mul'atan miti miidiyaan isaan hin beeku. Osoo gadi baanii dubbii takkaan dhaloota kan afaan qabachiisan miidiyaan kan isaan hin beekne gola keessa kan jiran hojii mootummaa Waaqayyoo hojjechaa kan jiran jiru har'a jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u jiru. Miidiyaan garuu isaan hin beeku malee. Boleessa koo obboleettii koo dhaga'iisittan hima. Ana Waaqayyoo gooftaa kee hojjedhan immoo midhaanii kee bishaan kee nan eebbisaa.
dhukkuba si keessaa nan balleessaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyoof hojjedhu, Waaqayyo si eebbisa. Eebbifamuudhaaf raajii ekelee bira hin deemin. Maqaa eebbifamuun barbaada. Barakatiin hin jiru, maaloon hin jiru. Iman hojjedha, harki koo duwwaadha, maaloodha. Akkanuma walii gad deemtanii hin qabayyarina. Deebi'aa gara Waaqayyootti, Waaqayyoof hojjedha, Waaqayyo jiruu keessanii hin eebbisa. Agas kanuma bakka. Waaqayyo xaaxaa baay'isiin hin jenne. Ekelee bira deemitii kadhadhu sin hin jenne. Achitti gugguufi hin jenne. Sirumaayuu sikkeetii dhabne, milkaa'ina dhabne jedhanii achi deemanii birrii biraa baasu. Achi deemanii birrii sana ekelee birallee deemanii birrii baasu. Beekoo raajii ekelee bira yoo jiraatan achi deemu. Raajii ekelee bira hin jiru dhageessittan himaa. Milkaa'inni kee Yesuus bira jira. Waaqayyo gooftaa kee Yesuusiif hojjedhu. Ana Waaqayyo gooftaa keef hojjedhu. Ani midhaan bishaan kee nan eebbisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa keessatti 10 keessaa tokko kan hin kennine raajii ekelee bira deemtee 100 kennita. Horte ka mana ijaarratte ka ijaarrattuyyuu akka fedha Waaqayyootti miti. Ijaarrattuyyuu kan yaadni Waaqayyoo keessa jiru miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan hafuurri Waaqayyoo biraa soba dubbachiisu raajotatti ergameedha. Macaafni qulqulluun. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eeliyaas bee raajonni 450 Eeliyaasii wajjiniin barfalmii qabanii bee. Eeliyaas bara tajaajilaa turetti raajonni Ba'aal. Raajonni waaqa tolfamaa sana raajonni Elzaabel dhala kennaa turani. Gadaameessa keessatti dhala kennaa turani. Dhala kennaa turan raajonni sun dhala godhatee dhabni lakkuu faadalee dhaqaa bar. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni hin shawwadaminaa. Bilillichiidhaan hin shawwadamu wangeelli keenya hidda qabatee deema. Bilillichiidhaan miti kan shawwadamu. Yesuus akkas jedhe dhaloonni si'ana milikkita barbaadaa jedhe garuu milikkinni hin kennamuufi jedhe Yesuus. Milikkinni ammaa booda kennamuuf hin jiru. Milikkita malee Waaqayyo hin amanu. Dhagaa baatee charchii dhufa dhaloonni bara kana mee Waaqayyo argee dubbataa laata? Dubbachuu baatus inni Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Dhagaa xiqqeessitti baattee deemtu dubbachuu baatus Waaqayyoodha. Kundi Waaqayyoodha. Kanaan hin madaalamu Waaqayyo. Waaqayyo si'iin hin madaalamu. Hojii qoshaashaan hojjetinaa. Siin hin madaalamu Waaqayyo. Waaqa keef buli, Waaqa keef jiraadhu. Hattoonni, sobdoonni, raajonni, mammakamtoonni dhufanii ani al tokko gaafa laalu waldaan hin beektu raajummaa isaanii. Waldaan hin beektu raajummaa waldaan beekamtii hin kennine. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Beekamtii waldaan hin kenne. Kennaa ayyaanaa sirra jiru waldaatu beekamtii sii kenna malee sitti hin beekamtii fudhatame. Waldaatu beekamtii kenna bakka. Beekamtii waldaatu kenna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojii ergamootaa 12 kaasati ilaala. Beekamtii kennaa turte Paawuloosiif beekamtii kennaa turte Barnaabaasiif beekamtii kennaa turte waldaan harkarra keessee kadhatte deemaa hojii akkanaatiif bobba'e. Waaqayyoos waldaa wajjiniin Barnaabaasiif Saa'oliin hojii ani barbaaduuf addanaa baasaa jedhe. Bakka Waaqayyo waldaa wajjin hojjetaa waldaatu muudama kennaa. Malee namicha na si'ol ka'ee raajiidha. Ekeleen raajiinaan jedheera. Paaster ekeleen raajiinaan jedheera. Yookaan immoo iyyuu nabiyyi ekeleen raajiinaan jedheera. እንደዚህ አይነት አጨበርባሪ የለም እንደዚህ አይነት ወልዳን ቤታ ወልዳ ቤካ ዱራን ዱርሰቲ ወልዳ ቤካ አመለ ወልዳ ቤካ ሴራ ወልደቲዳ ቤካ ዱረ ወልዳ ሶም ቤኪ ዋይ ወልዳ ሶም ቤኪ ወማርጊቴ ከሰ ሰተ እንቦጮሮቂኒ ኢየሱስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ተው ከናፉ ዋቀዮ ማጀለነ ዋቀዮ ጎፍታ ከፍ ወጀዱ ሚናን ከፍ ቢሻንን ከ ናኔ ቢሳዱ ኩበሲ ከሳ ዳምበለሳ በቃ ወጀድ ዱኩበራ ፈዩ በርባዳ ዋቀ ወጀድ ቻው ዱማት ኡማራ አጀ ከለብራው እንደ ደምቶ ፍንጁ ካኑማ ወንድ ብራን በርባችስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳና ተው አሜን 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 ምናን ብሻን ከከ ቢፈን በርባዳ ወንድ ብራ ማን እንደም ዲከም በርባዱ ወንድ ራጆ ተገነ ብራ ደምተኒ ባሬ ስኬቲ በርባዱሚ ምናን ማ ብሻን ወንድ ብራ ማን ስኬቲ
Sikkeetii isin barbaadan kan biraa jira midhaan bishaan yaala kan biraa jira hin jiru. Wanni raajota biroo olii gad deemtanii kanuma. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Warri walii gad fiidaniif kanuma mirkaneeffachuudha. Eekaleetu si mirkaneessa. Waaqayyo irraa mirkaneeffadhu. Wanti walii gad fiidaniif kanuma waan biraati miti. Midhaaniif bishaan kee waaqayyo akkasii eebbisu yoo barbaadde gootaraan kee guutuu akka ta'u yoo barbaadde dhagni kee fayyaa akka ta'u yoo barbaadde waaqaaf hojjedhu cha'u dhumate. Kanuma kan biraan jiru. Waaqaaf hojjedhu. Waaqaaf hojjedhu. Sinitti meera namoonni baay'een ofii isaaniitii hojjechaa jiru dheera. Biyya kee keessaa dubartiin ulfirraa ba'u yookiis dubartiin dhala dhabdu hin jirtu. Bara jireenya kee guutuu siif nan kenna. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Laala. Dhala dhabuudhaan miti amma baay'een isaanii gara raajotaa kan fiigu namoonni dhala dhabuudhaan. Waaqayyoof hojjedhu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yoo san biyya kee keessaa dubartiin dhala dhabdu hin jiru. Waaqayyoof hojjedhu ammas immoo dubartiin ulfirraa ba'us hin jiru. Waaqayyoof hojjedhu dubartiin dhala dhabdus hin jiru. Waaqayyoof hojjedhu bara guutuu siifan kennaa. Daqiiqaan baay'ee deemeera waan ta'eef asuma irratti dhaabuudhaaf nan dirqama. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyoof hojjedhaa. Waaqayyoof hojjedhaa. Waaqayyoof hojjedhaa. Waaqayyo saba isaa gorse sagalee abdiis kenneef. Har'as Waaqayyo sin gorsaa jira. Akka hin sobamne, akka hin attaallalamne, sobdootaan, hattootaan, saamtotaan akka isin hin burjaajjoofneef Waaqayyo dubbii isaa ergee isinitti haasa'aa jira. Sagalee isaa ergee isinitti haasa'aa jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulaan bantii Waaqaa isin irratti haa banamu. Eebbi Waaqayyo isin haa argatu. Waaqayyoof hojjedhaa. Waaqayyo simnaadhiif bishaan keessaniin eebbisa. Dhukkuba isin keessaa balleessa. Biyyan keessan keessaa dubartiin ulfirraa ba'u hin jiru. Dubartiin dhala dhabuudhaanis rakkattus hin jiru. Bara keessan guutus Waaqayyo isiniif kenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa guddaa isin jaaladhaa. Guddaan isin kabajaa. Akka isin jaaladhuuf isin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedhaa. Karaa WhatsAppii, karaa YouTubeii sagaleen akkuma isin dhaqqabeen adaraa keessan sheer godhaa. Namoonni baay'een sagalicha dhagaanii itti haa eebbifamanii. Eeyyen namoonni karaa WhatsAppii baay'een keessan sheer gochaa jirtu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanuma caalaa eebbifama. Karaa WhatsAppii namoonni baay'een keessan sheer gochaa jirtu. Kan ammoo maaliin beekaa namoota baay'eetu ergicha dhaga'ee dhufeen eebbisaa jira. Ana duwwaa miti kan eebbicha fudhatu isinillee eebbicha hin fudhattu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nafaana tajaajilaa jirtu waan ta'eef, nafaana mootummaa Waaqayyoo hojjechaa jirtu waan ta'eef. Kanuma asumaanis immoo kan isin galateeffadhu Waaqayyo isin haa eebbisu. Tajaajilichi akka itti fufee deemuuf, karaa YouTubeetiin akka itti fufee deemuuf jajjabeensaan isin gochaa jirtan guddaan natti toleera waan ta'eef. Paawuloosis akkuma waldaa galateeffatanis nan galateeffadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee tokkos isin jaaladhaa. Jajjabinni isin naaf godhaa jirtan. Kadhannaa keessaniin, humna keessaniin, beekumsa keessaniin, dandeettii keessaniin nama Waaqayyoo jabaadha. Waaqayyo si faana jira. Waaqayyo nutti dubbachaa jira. Waaqayyo nu gorsaa jira. Waaqayyo nu barsiisaa jira. Jettanii namoonni jajjabeessaa jirtan. Ayyaanni keessan dachaa haa dabalu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Obboleessa keessaniidha. Ittiin rakkatinaa yeroo baay'ee na yaamuudhaaf. Ani obboleessa keessan gammachuudha bakka. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ittiin rakkatinaa baay'een keessa yommuu maal jennee si yaamnaa jettanii rakkattu. Barsiisadha moo? Wangeelaayidha moo? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Barsiisadha moo? Wangeelaayidha moo? Raajiidha moo? Ergamaadha moo? Warri jettanii ittiin rakkatinaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ana akka isa Yohaannis jedhe sanaadha. Yohaannis maal jedhee waa'ee isaa namoonni rakkatanii gaafa gaafatanii sagalee lafa onaa keessaa iyyuudha bakka. Eeyyee dabarsuudhaan ga'een ko.
iyye dabarsuudha. Waan waaqayyo irraa dhagee waaqayyo irraa dhagee dhalootatti dabarsuudha bakka. Kanaaf gammachuu jedhaan ayyaama maqaa abbaan koo fi haati koo naa baasan nagaa. Yesuusidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Gooftaan sinaa eebbisu barri keessan jireenyi keessan maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Sinan jaaladha guddaa.